salphamatti dandeettii keessanitti yoo fayyadamtan hojiiwwan kanneen lamaanitti fayyadamuudhaan jiruuf jireenya keessan jijjiiruu ni dandeessan. Hojiiwwan kunniin lamaan maalidha? Detail ni ilaalla. Ammaan booda viidiyoowwan walitti aansuudhaan isiniif hojjedhu waa'ee pilaatfoormiiwwan kanneen lamaanii irratti bal'inaan ni hojjedha. YouTube fi TikTok jiruuf jireenya namoota baay'ee kan jijjiiruu danda'an online irratti dhufanii namoonni baay'een qarshii miiliyoonaan kan irraa hojjetanidha. Platformiiwwan kunniin baay'ee bilbila hunda keenya irratti ni argama. YouTube'nis ni argama, TikTok'nis ni argama. Garuu platformii kanneen irratti namoonni yeroo baay'ee diraamaa adda addaa, fiilmii adda addaa ilaaluudhaan yeroo isaanii guban. Platformiiwwan kunniin akkamitti hojjetu? Akkamitti irraa hojjechuu dandeenya? Viidiyoo keenya kanarraa keessatti ni ilaalla. Hanga dhumaatti. Nafaana turaadha. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaatti dhuftan, YouTube chaanaaliin kun kan keessani kan hojiiwwan teekinooloojii akkanumallee barnoota hojii online ittiin hojjechuu dandeessan, karaalee ittiin hojjechuu dandeessan, guutuu kan irraa argachuu dandeessanidha. Subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Viidiyoo kana immoo like, share gochuudhaan hiriyoota keessanii dhaqqabaadha. Daai gara barnootichaatti. Egaa pilaatfoormiiwwan kanneen lamaan keessaa jalqaba irratti kan ilaallu YouTube'dha. Egaa YouTube irratti namoonni baay'een jijjiiramanii jiran. Isaan keessaa muraasa isiniif haa kaasu. Abel Biraanuu baay'een keessan ni beektan. Mikoo Maayikii baay'een keessan ni beektan. Piraankiidhaan kan beekamu hedduu tokko kan jaalatamu. Achirraa as ceetanii immoo yuutubaroota amma argaatu hin jirtan Donkey YouTube irratti kan beektan hedduu keessan Ishiituu Mallasaadha. Baay'een keessan ni beektan. Ittiin jijjiirame karaa YouTube'tiin. Baay'ee seenaa Ishiituu fi akkanumallee Abel Biraanuu dhageeffadhaadha. Yuutubaroota afaan Amaaraatiin hojjetanidha baay'ee. Garuu yuutubaroonni kunniin jiruuf jireenya isaanii jijjiiruu kan danda'an dhaabbata kanneen itti fayyadamaniiti. Keessattuu YouTube itti fayyadamaniiti. Isinis wanti jijjiiruu hin dandeenyeef hin jiru. Garuu maalidha rakkoon asirratti? Platformii kana wal beekuu dhabu karaa ittiin hojjettanii yookaan immoo maal irratti hojjechuu akka dandeessan beekuu dhabuutu rakkoo ta'aatiin jiran. Namoonni baay'een karaa kanaan dhufanii kan jijjiiraman baay'een jiran. Baay'een isaanii jiruuf jireenya isaanii jijjiiraatiin jiran. YouTube irratti yoo ilaaltan namoonni baay'een YouTubera ta'anii diraamaa gaggabaaboo hojjechuudhaan, viidiyoo gaggabaaboo hojjechuudhaan, diraamaa baacuuwwan gaggabaaboo hojjechuudhaan kan ofiif jiruuf jireenya isaanii jijjiiran baay'een isaanii ni jiran jechuudha. Platformiin kun immoo akkamitti isiniif kafaluu danda'a kan jedhu detail yeroo itti aanutti detail ni ilaalla. Har'a garuu kan isiniif ibsuu barbaadu warroonni YouTube chaanaalii banattanii akkanumallee kaayyoo YouTube'dhaa banachuudhaa qabdan. Akkanumallee YouTube banachuudhaaf qophii irra jirtan. Akkanumallee YouTube chaanaalii keessan banatanii YouTube chaanaaliin kan koo naaf guddachaa hin jiru. Maal yoo hojjedhe guddifachuu danda'a obboleessa kiyya warroonni naan jettan hedduu jirtan. YouTube irratti koorsii yeroo adda addaa ni kenna. Marsaa 2 koorsii baay'ee finneetiin jira. Marsaa 3ffaadhaa yeroo muraasa keessatti kan eegallu ta'a. Online irratti illee isa kana sirriitti barsiisuu eegalleetiin jirra irra fayyadamuu ni dandeessan. Garuu warroonni hanga maatii YouTube chaanaalii kanaa hin ta'in YouTube chaanaalii kana maatii yoo godhatan ammaan booda waa'ee YouTube'dhaa har'aa kaasee hanga paatti, waa'ee TikTok'dhaa har'aa kaasee hanga paatti asiniin dhaqaba. Karaa kamiin namni dhufeetiin YouTube irratti jijjiiramaatiin jira. Karaa kamiin namni dhufeetiin TikTok irratti jijjiiramaatiin jira. Hundayyuu isiniin dhaqaba. Detail waan irraa fayyadamne isinis akka irraa fayyadamtaniif recommend isiniif taasisa. Asirratti garuu namoonni hojiin online sobeetan gonkumayyuu akka YouTube chaanaalii kanarra dhuftanii daawwatan hin barbaadu. Anis namoota akkasii asirraa blog gochuudhaaf qophii kan koo xumureetiin jira. Maaliif namoota dhufanii YouTube'dhaan jijjiiraman, namoota dhufaniitiin TikTok'dhaan jijjiiraman osoo arguu ilmi namaa hojiin online hin jiru siin jedha. Kana jechuun hin amanuudha waan ta'eef namni amanuu hin barbaanne dhiisuudha kan qabu jechuudha. Wanta hin amanne tokko dhiisuudha. Namoonni immoo dhufanii ittiin jijjiiraman jiran. Kanaafiyyuu YouTube irratti YouTuberoota baay'ee duuba isaanii teennee hojjechiifnee jirra, hojjetanii jiranii jijjiiramanii jiran. Hedduurraa gammanna kanaan. An waggaa 8 duraadha YouTube kan eegale. Har'a yeroo ammaa kana ji'aan akka mindaatti kan naa kafalamu hanga danda'ame tokko hanga akkaataa an hojjedhen naaf kafalama. Dhaabbatni kun akkamitti kafaluu danda'a kan jedhu detail yeroo itti aanutti ni ilaalla. Garuu YouTube warroonni eegaluu barbaadan ammaan booda viidiyoowwan gallakkeeffamu hundayyuu daawwachuudhaan egaa karaa ittiin hojjechuu dandeessan hundayyuu asinitti agarsiisa. Haala saniin hojjechuu ni dandeessanii warroonni YouTube irra ta'uu dandeessan. Dhaabbata kanarra qarshiin miiliyoonaan argamaatiin jiran. Al tokko yookaan immoo marsaa tokkoon YouTube'n maallaqni inni baasu ChatGPT dhaqaatii gaafadhaadha. Ji'a tokko keessatti hangam akka YouTuberootaaf kafalu dhaqaatii gaafadhaa. Yeroo ammaa kana ChatGPT baay'isoo hiriyaa godhataatiin jiran namoonni
Maaliif addunyaa kanarratti maaltu uumame kan jedhu achirra dhaqanii yoo gaafatan salphumatti odeeffannoo dhugaa ta'e real kan ta'e gara keessan isiniif fidaatiin jira waan ta'eef so achirraa hubachuu dandeessan. So isinis dhaabbata kanarraa hojjechuu ni dandeessan. Dhaabbata kanarraa hojjechuudhaaf immoo wantoota sadii qabaachuun murteessaadha. Yookaan immoo dhaabbata kanarraa hojjechuu gonkumayyuu hin eegalinadha. YouTuber ta'uun isin hin barbaachisu jechuudha. Wantoonni tokkoffaa irratti beekuu qabdan YouTube irratti hojjedhee jijjiiramuu ni danda'a jettanii of amansiisuu qabdan. By the way, YouTube yeroo jalqabutti an tattaaffii baay'eedhaan sadarkaa kana ga'uu kan danda'e. Garuu immoo YouTube irratti qarshiin akka argamu an ofii kootti argee jira waan ta'eef namni sobanaan jedhu ani isan dhaga'u inni waan fedhe jechuu danda'a. Maaliif isin hin jedhe isinitti fakkaate? Wanta real hojjetu tokko yoo irratti hojjechuu dhabde dandeettiin kan kee dadhabaa yoo ta'ee fi iskiilii yoo hin qabaatiin already dhugaa keessanii hojjechuu hin dandeessan. So kanaafiyyuu jalqaba irratti wanti isin gochuu qabdan maalidha? Of amansiisuudha. Hojjechuu ni danda'a jettanii jechuudha. Lammaffaa irratti immoo wanti isin qabaachuu qabdan maalidha? Iskiilii gahaa ta'e tokko qabaadha. Yookaan immoo kaataagorii irratti dhuftan tokko qabaachuu qabdan. Fakkeenyaaf namni baacoodhaa fi diraamaadhaan dhufu diraamaadhaan koomeedii jedheetti dhufuu danda'a. Koomeediiwwan adda addaa, diraamaawwan adda addaa, baacoowwan adda addaa qindeessuudhaan isa kana gara viidiyootti jijjiiree namaaf dhiyeessuudhaan ergasii immoo qarshii argachuu ni danda'a. Namoonni haala kanaan hojjechaa jirtan diraamaawwan isin ilaaltan akkanumallee fiilmiiwwan isin ilaaltan yeroo ammaa kana fiilmiiwwan baay'een karaa televizyinaatiin darbaa hin jiran. Maaliif isinitti fakkaate? YouTube irratti gallakkifamee qarshiin gaariin irraa argamaa jira waan ta'eef. So namoonni dandeettii akkasii qabdan kaataagorii filadha. Inni biraa immoo tiitoriyaal nama barsiisuudhaan akka kan koo kana nama barsiisuu ni dandeessa yoo ta'e karaa kanaan hojjechuu dandeessa. Karaa biraatillee fudhachuu dandeessan karaa baay'eetu jira. Isaan kanneen keessaa kaataagorii isin wal madaalu tokko irratti xiyyeeffadhaa isa irratti hojjedhaa isin jechuu barbaada. Sadaffaa irratti immoo itti fufiinsa wanta jedhamutu jira. Itti fufiinsa. So by the way namni kontentii dhaabbata kanneen lamaan irratti hojjechuu barbaadan itti fufiinsaan yoo hin hojjetin gonkumayyuu YouTube chaanaaliin keessa guddachuu hin danda'u. TikTok gara TikTokitti ni dhufna boodar innis guddachuu hin danda'u. So kanaaf maal gochuu qabdan? TikTok YouTube hojjechuu barbaadan itti fufiinsaan viidiyoowwan adda addaa waraabuudhaan gallakkisuu qabdan yeroo adda addaa jechuudha. Maaliif namni biraandii saniin akka isin beekuuf jechuudha. So jalqaba irratti qabadhee kan isiniif dhiyaadhe kan hojjechuu qabdan YouTubeidha. Hojjedhaa, irraa fayyadamaa, irraa jijjiiramaa. Gara lammaffaatti sun ce'in warroon YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuun irraanfattinaadha. Lammaffaa irratti kan ilaallu immoo TikTokidha. Egaa TikTok irratti yeroo gabaabaa keessatti dhufanii namoonni jijjiiraman kan naannawa keessanitti isin beektanis ta'e akkanumallee miidiyaa kanarratti isin beektan baay'een isaanii jiran kana maqaa isinii kaasuudhaaf hedduu rakkachuu ni danda'a. Maaliif TikTokeroota baay'ee akkanumallee TikTokeroota kontentii adda addaatiin dhufan kan isin daawwattan haasawa isaanii isin daawwachaatiin ooltan akkanumallee jiruuf jireenya isaanii kan isaan jijjiiran al tokko qofa irratti live irra taa'anii hojjechuudhaan qarshii bareeda qarshii miliyoonaan irraa hojjechuu danda'an namoota baay'ee argaatiin jirtan. Garuu osoo argitanii amantan miti. Okay, naamana jechuu kiyyaa miti. Warroonni garuu YouTube irratti TikTok irratti hojjechuu barbaadan. TikTok irra ta'uu barbaadan maaltu isin barbaachisa kan jedhu wantoota sadii isiniif dhiyeessa. Wantoota sadii ammas TikTok irra ta'uudhaaf yookaan immoo dhaabbata TikTok jedhamu kanarraa qarshii argachuudhaaf karaa ittiin argachuu dandeessan baay'ee isiniif maxxansee jira. Karaa sagaliin TikTok irraa qarshii argachuu dandeessan. Karaa sagalan kana keessa biyya keenyaaf kan ta'an jahattu jira. Isaan jahan kana fayyadamtanii qarshii argachuu ni dandeessan. Asirratti garuu TikTok irra ta'uudhaaf maaltu isin barbaachisa? Okay. Akkuma YouTubeidha jalqaba irratti wanti isin barbaachisu TikTok irratti dhufee maal hojjedha? Wanta tokko qabattee dhufuu qabda. Dhaabbanni TikTok kun wanta ati qabattee dhuftu TikTok irratti wanta dhaabbataa ta'e, wanta irra beekamtii qabdu tokko qabattee dhufuu qabda. Diraamistii yoo ta'e diraamaa gaggabaaboodhaan. Akkanumallee baacoo yoo ta'e baacoo gaggabaaboodhaan. Akkanumallee tiitoriyaalii yoo ta'e tiitoriyaalii gabaabaadhaan. Akkanumallee nama karaa amantii kanaanillee namoonni baay'een dhufanii famous kan ta'an jiran amantii dandeettiitti qabda yoo ta'e amantiidhaan dhuftee barsiisuu dandeessa, nama jijjiiruu dandeessa, sammuu namoota sirriitti attract gootee ofitti harkiftee namoota horachuudhaan namoota kanarraa immoo qarshii argachuun hedduu tokko salphaadha. Namoonni baay'een filoora ni barbaadan. By the way, TikTok irrattis ta'e YouTube irratti filoora barbaaduun value tokko hin qabu. Value guddaa kan qabu by the way TikTok irratti xiqqaadhaan qarshii guddaa namoonni hojjetan jiran filoora xiqqoodhaan. Akkanumallee TikTok irra baay'ee filoora baay'ee qabaatanii qarshii xiqqoo kan hojjetan jiran. Even qarshii warroonni hin arganne jiran. Warroota an beeku akkanumallee namootaaf recommend ni godha waan ta'eef. So isaa miti. Brandii isin ittiin dhuftan karaa isin ittiin dhuftantu murteessaadha. Maal irratti hojjedha?
tokkoffaarratti isarratti hojjedha. Lammaffaarratti immoo kan beekuu qabdan tiiktookara ta'uudhaaf viidiyoo gabaabduu sekendii 30 gadii kan taate qopheessaa yeroo jalqabaatiif. Hanga beekamtii argattanii biraandii san irratti wanta isin hojjetan san irratti namni isin beekutti daqiiqaan sekendiin 30 isiniif gaadha. Even sekendii 15 osoo gootanii moor filatamaadha. Maaliif? Yeroo gabaabaa keessatti tiiktookii reekoomandi isiniif godha namoota baay'eedhaaf yaada keessan yookaan immoo viidiyoo keessan san. Kanaaf carraa kana fayyadamuudhaaf maal gootan jechuudha? Akkasitti itti fayyadamuu qabdanii jechuudha. So inni lammaffaarratti isiniif ibsu isa kanadha. Sadaffaarratti garuu immoo itti fufiinsaan by the way, YouTube online irratti namoonni hojjechuu barbaadan itti fufiinsaan yoo hin hojjetin har'a TikTok irratti viidiyoo gallakkista torbaan irraa dhufte gallakkista. Inni jalqabaa flower hin arganne akkanumallee view hin arganne like hin qabu ni du'a. Inni lammaffaas ammas torbee tokkoon booda dhufteetiin gallakkista. Ammas hin arganne jetta. Itti fufiinsaan hojjedhu. Torbaan tokko keessatti yookaan immoo ji'a tokko keessatti viidiyoowwan irra deddeebiidhaan yeroo gallakkistu viidiyoo 2 yookaan 3 viral bayan. Ilaaladha. Namoota baay'ee ilaaladha. Fakkeenyaaf namoonni feemasanii TikTok kanarratti dhufan viidiyoon isaanii muraasatu namootaan akka wal baran taasisa. Ergasii immoo namoonni erga isin baranii booda viidiyoo isin gallakkistan hundayyuu faana bu'u. Rakkoota kan qabu jechuudha. Biraandii saniin beekamtanii jirtan. So wantoota kanneen sadeenitti yoo fayyadamtan dhaabbata kanneen lamaan irrayyuu qarshii wanti isin hin arganneef hin jiru. Dhaabbatoota kanneen irraa akkamitti akkaawuntii banattan, akkamitti hojjechuu dandeessan, sistemoota ittiin hojjechuu dandeessan hundayyuu isiniin dhaqqaba waan ta'eef karaa YouTube chaanaalii kan koo isa lammaffaa Soofomaan Akaadaamiitiin na hordofaadha. Keessattuu YouTubeidhaa fi akkanumallee TikTokiidhaan kan wal qabate asirratti viidiyoo isiniif gallakkisa. Viidiyoowwan isin barbaachisan kan barbaachisaa ta'e yaada keessanis koomentii naaf kaayaadha. Yaada keessan irraa ka'uudhaan viidiyoowwan garaagaraa isiniif gallakkisuudhaan itti fufa. Dhaabbata kanneen lamaan irraa qarshii gaarii irraa hojjechuu ni dandeessan. Kun garuu dandeettii iskiilii akkanumallee muuxannoo akkanumallee immoo namoonni tokko kan abdii salphamatti kutatan jiran waan ta'eef so salphamatti dhaabbata kanneen irratti hojjechuudhaaf salphamatti namoota sirriitti ittiin hojjechuu barbaadan haala kanaan hojjechuu ni dandeessan. Yeroo itti aanu immoo viidiyoo biraatti wal argina. Kanarraa asirratti umaree jira. Waan nafanaan turtaniif hedduu tokko galatoomaadha. Yeroo biraa viidiyoo biraatti wal argina. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuun irraanfattinaadha. Kanarraa asirratti umaree jira. Yeroo gaarii na qabaadha.